ummata badoo akkamitti namni waan akkanaa akkamitti waraabee intarneeta gubbarra galakkisa bada'ummaa akkamitti hin qaanfa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hordoftoota fi kabajamtoota chaanaala Dr. Firaa. Arras video biraati walitti chaanee jirra yeroo dheertuu booda video YouTube'aati walitti chaanee jirra. Videoon tun video barnoota fayyaa osoo hin taane video asuma YouTube irra jirtu takka irratti reaction goone jechuudha. Videoon tun hedduun aarse namni waan akkana indalaga jeetillee yaanne video tanarratti reaction goone jechuudha. Videoon tun YouTube kanarra jeeti ijoolluma Oromootu galakkisa jechuudha video tana. እና ቪዲዮ ሰው ወልጅዳላ እና ወሊን ተራና ፈራቀ jechuudha reaction wajji goona deemna jechuudha videoon tun hedduu takka nama ajaa'ibsiisti saniifuu na waliin turaan isin jaa chaanala kana subscribe godhaa achuma videoon reaction irra godhu deemnu YouTube kana jala jirte kunoo banne yaadadhu video sana harkisanii jirtanii jaallaan irra guddaan kaisan hedduu takka nama ajaa'ibsiisti videoon tun mee hawaalumaan laallu. Akkuma agartan videoon reaction irra godhu deemna video tana kaameeraa banatanii nam lamaan micootumuu jiran jechuudha. Wanni kanaatis eegalamtee jirti jechuudha. Akka prank hin jenne videoon tuni prank akkanatti hin dalagamne. Akkanaanti prank akkatti dalagamu. Prank ijoolleen diriidu hedduutu jira. Prank isaanii sayyoo laaltan waan akkanaati miti jechuudha. Ton amma waan beekumsaan alaan dalagame jechuudha. Namni waanuma silkii qabuuf waanuma YouTube irra videoon godhakkisu taatuuf lafaa kaanii oriyaanii videoon taane waraabanii YouTube irratti yookaan internet irra darbuudha jechuudha ton. Wallaalummaadha jechuudha. Mee walumaan haalaallu. Akkuma agartan miicoo kaameeraa kanatanii nam lamaan eegatumanii lafa darban booda gaggabdee haakimatti haamaa maaliif natti rarraatii waan akkanaataan haasa'an jechuudha. An namni sammuu akkam qabaan jaa amma micoon tun jaartii isaatii na fakkaatti yoon hin dogongoriin gurbaa kana akkamitti waan akkanaataan daleessisee YouTube irratti yookaan internet irratti galakkisa. Jechuun hedduu takka nama ajaa'ibsiisti. Namallee waan aarsu takka jechuudha. Mee walumaan haala dhuma video tana. Akkuma agartan waajjira gabeessan akkuma agartan egaa dhee lafa darbe booda dhagaan nama rarraatu duraanota nan dhabdu jee bishaan irra nan naqee jechuudha. Mataan isii banaadha.
Bakka waan qaamfii gaaniin takka hin jirtu jechuudha viidiyoo kana keessa. Mee walumaan ilaallu viidiyoo kana. Amma itti amanga akka yaada isaaniitti micoon dhufte tun doktora jechuudha amma dallaa jirti. Waan isin gootamee walumaan laallaa hedduu takka nama ajaa'ibsiiste dhugaa mee laala walumaan. Gad baadhaa jechuudha. Oksijiina itti fayyise tubboo oksijiinaa akkuma agartan kanatti itti fayyisee jirti. Garuu biqiltuu kana hin jiru oksijiina. Oksijiina gisee nama kan dabbaan oksijiinaa jiraachuu qaba jechuudha. Amma dabbaan oksijiinaa biqiltuu kan jirre amshoodha. Itti fayyisee kaameeraa jalaachi baatee jirti amma. Bakka akkana jechuudha. Namni kaameeruma waan qabuu fi waraabbatanii waan hin taane intarneeta gubbaa gad lakkisuun eegalamtee jirti jechuudha. Namni uumaan beeku jaaniiti. Amma namni waan takka hin beeku jaanii waan akkanaa sana gad lakkisan jechuudha. Mee walumaan ilaallu. خلاص فكرتي جرتي أما تفيسي وعم ذاك عاد سنة. Akkuma agartan gaa dawaa guutee bakka kanuma laaltee kuttee jechuudha. Amma lafaa kaatee jirti bayyanatti amma dawaa godhanii kan maaliif akkana na gootee? Akkamitti nu gara wayitanii? Anna wayiten sirraan kaasu lafaatee inni horii naatee. Dayini firaachi mukti siin jimni ana turre fileeti. Rifeensa akka badee asirraa buqqiftuu fi fayi inni horiina. Akkuma agartan kana amma lafaa kaatee itti utaaltee jirti. Uummanni kun nagee kaameeraa kaatan malee kaameeraan ala keessa kanuma waltumaan na fakkaatti jechuudha. Namni qaanfachuu dhabee jira jechuudha akkuma agartan rifeensisiitis banaadha. Waan hin taane dalagu jira mee walumaan ilaallu. Tees kan beekti argama. Amma tuni prank jettanii Oromoodha. Prank mee wanni kanaa tun. An prank hin jiru waan kanaa tana. Prank itti dhiyaatu wanni kanaa. Kun waan namni kaameeraa kaatee kanatti wanta jiru miti jechuudha. Dubbii mana keessatti piraayiveetitti kophaa dhumuu qabdu jechuudha wanni kun. Na yaada keessan koomentii jedhan naa barreessaa.
أما خيا خان الجوال كيسة في التاه مرادي نتفق نقدي سامي هاي أما سكن نقول دينتا هاي نامك taman terus ya gue yang akan taman terus kesini aku tuh bukan jalan bola dua kami sebenarnya Amma agartan gaade micoorraa yoo ilaaltan micoon dhuguma jirti jechuudha. Waanuma dhugaa keessa jirti micoon waan piraankiiti illee hin fakkaattu. Kaameraa irratti isa kanuma dararaan isaan waan hin tattaane takka wallahi waan fudhatama hin qabne takka tun inni sammuun isaa yaaddu waan akkanaa tanan godhu jaartii irratti jechuudha. Bakti utaalcha kiyyaa jala hin deemne. Isi lama kan? Isi mana ini? Bisa deh. Ini tekniknya tuh dinasti saya. Mungkin nanti ini mana? Nanti belum tahu jawab orang nanti itu. Saya di mana? Mau siapa nih? Subhanallah, kuma agartan kana jechuudha. Adduuta kana maarsan wallahi. Ummata badoo akkamitti namni waan akkanaa tana akkamitti waraabee interneeta gubbarra gallakisa bada'ummaa akkamitan hin qaanfatanii namni qaanfachuun bar iimaana irraa bar rasuulli sallallahu alaihi wasallam jedhan alhayaa'u min al-iimaan jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam qaanfachuun iimaana irraa qaaniin dhabamteetti jechuudha akkanatti waan akkanaa tana dalagan namni gaama waan harkee hundoon madaadha beetaa yuutuubaa fi sooshaal miidiyaa irratti maallaqa ajaaniitis yoo kana godhan waan fudhatama hin qabne jechuudha kun waan namni balaaleeffachuu qabu akkanatti namuu laalee irraa caldachuu qabu miti jechuudha akkanatti namuu laalee irraa caldachuu qabu miti jechuudha isaan qofaa miti warri biraatis ni jiran waan akkanaa waan saqacaanummaa akkanaa tana dalagan oromuma biyya yaman keessa jirtu biyya arabaa tana keessa jirtu jechuudha ummata sammuun isaanii akkamiin na ajaa'ibsiisa waan hin taane guyyarraa sooshaal miidiyaa irra gallakkisan jaarsaa jaartii kata taanii jechuudha. Waan fudhatama hin qabne uummata kana namni dhaabbadhaa isaaniin jechuu ni qabu jiraachuu qaba jechuudha. Waan hin taane kun waan hin taane hawaasa barsiisaa jira. Akkuma agartan viidiyoon tola kana waan aarsiteefis bartanii jirtan jechuudha viidiyoon tola. Namni waan akkanaa tana dalaguun qabu akkuma isin jiru uummata kana namni dhaabbadhaa isaaniin jechuu qabu jiraachuu qaba. Viidiyooleen biraatis jirti wajji ilaalla. Namni maallaqa jee waan hin taane yuutuubarra dalagee gallakkisuu hin qabu jechuudha. Waan dalagu kana sirriitti furdaadhaalee akhlaaqa islaamaatiin dalagee wanta jechuu qaba jechuudha. Haakima sana akka jee gaaf takka Oromoo farshoon barsiisinaa jee yoo farshoo barsiistan shaayii dheettee daabboodhaan tuqattee nyaatti. Inna Oromoo tana maallaqa yuutuubaa barsiistanii waan hin taane illee ganaa as guurte jechuudha oggoyyuu. Saniifuu viidiyoon teenya taaraa tana fakkaatti viidiyoo biraatiinis walitti deebinata reaakshinaati akkasitti nagaan naa turan isin jaa. Bye bye.